Abattan dubbii Waaqayyoo isin dhageessisaa. Ergaa Yohaannis isa duraa isa sira dubbafamee Wangeela Yohaannis ergaa Yohaannis 2:12-14 dubbii Waaqayyoo nu dubbifameera. Warra dubbicha hojiirraa dhiifama 2:12 isin ijoollota nana maqaa isaatiin cubbuun keessan akka isiniif dhiifame isiniif caafaatan jira. Isin abboota nanaa isa jalqabee jiru sana akka isin beektan isiniif caafuuttan jira. Isin dargaggoota nanaa isa hamaa akka mootan isiniif caafaan jira. Isin ijoollota nanaa abbaa akka isin beektan isiniif caafeera. Isin abboota nana isin jalqabee jiru sana akka beektan isiniif caafeera. Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa bara baraa hangafa nagaa kan hin dabarre jireenyi si keessa kan jiru Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo ammarraatti ammammaatti waan nu gargaarteef galanni Waaqarratti lafarratti bara baraan siif haa ta'u. Galatoomi Gooftaa, kunoo dubbii kee bananneerra ittisa bantii Waaqa banii dubbii kee Waaqarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Sagaleen kee billaa qara lamarra caalurra qaraa jedhamee caafameera. Muruudhaaf humna kan qabu, ribuudhaaf kalee kan gargar baasuudha jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fidala dudduubaa isa dhokate Waaqarraa sagalee jiraata bantiiwwan Waaqaa banii hafuura qulqulluu qixa nuyi jirruun eebbi kee Waaqarraa nu haa argatu. Nutti dubbadhu, naa yaadinaan dubbadhu, anaanis dubbii kee kan dubbadhu na gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan ameen. 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 Macaafni qulqulluun waa'ee jireenya sanuu kenname, waa'ee ulfina nuu kenname, waa'ee guddina nuu kenname, waa'ee moo'icha nuu kenname past tensiidhaan kaa'a. Future tensiidhaan kaa'a miti. Immootu jedha miti. Mootaniittu jedha. In guddattu jedha miti. Guddattaniittu jedha. Kanaaf wanta Yesuus Kiristoos xumure, wanta karaa isaa raawwatame hundumaa keessaa gaafa inni fannoo qaraaniyoo irratti du'ee irraawwate gaafa inni jedhe gaafa fannoo galagashee ka'ee jireenya keenya keessatti raawwata argate. Yeroo amannuun jalqabna isa dhume, isa xumurame, isa Yesuus Kiristoos accomplish godhe jireenya keenya keessatti haaraa jalqaba hafuurri qulqulluun. Gatina keessatti haaraa jalqabuu fi har'a jalqabe miti dubbichi. Yesuus Kiristoos fixeera. Galanni isaaf haa ta'u. Roomee 8:37 irratti mootaniittu jedha. Inni silaa dubbisaa turre mootaniittu kana gootanittuudha. Roomeen 8:37 ammoo warra mo'an irra caallaa jedha. Kaashannaafi wajjin balxaalleen jedha. Haleluuyaa. Warra conquerors, warra wallaansoo qabanii dhaqanii mo'an isaan irra caallanu karaa Kiristoos Yesuus inni nuu kennameedha. Kanaaf yeroo baay'ee inni kun jireenya keenya keessatti gatii guddina sanaa bira hin geenyee fi kadhannaa inni dhaabannee akkaataan nu itti isa duratti of dhiyeessinu akka biraati. Waa'ee jireenya hafuuraa jireenya keenya keessatti Yesuus Kiristoos itti dabarree fudhannuuf nu qopheesse akka sichi Yesuus Kiristoos itti dadhabuutti
akkaataan itti nutti dhaga'amu karaan isaa baay'eedha. Qorontoos lammaffaa 6:10 nutti dubbata. Meesa dhageenyu Qorontoos isa duraa 6:10 6:10 daagim. Ammoo jiruu kee barteettanii maqaa sin dhoofne. Isa lammataatiif ni? Isa lammaffaa 6:10 baafadheedhaanis jedhe 6:10. Akka warra gaddaniitti hin ilaalamna garuu nu yeroo hundumaa hin gammanna. Ameen. Akka warra deeganiitti hin lakkaa'amna garuu namoota baay'ee hin sooromsina. Ameen. Akka warra hoomaa hin qabneetti hin ilaalamna garuu waan hundumaa qabneedha. Ameen ameen. Waan sadanuu dhageessanittu akka namoota homaa tokko hin qabneetti ilaalamna ala garuu waan hundumaa mee jedha hundi keessan qabnadha. Isin qabaachisa Yesus Kristos qabnadha. Ameen ameen. Akka warra deegotaatti lakkaa'amnaadha garuu nama baay'ee sooromsinan hoo'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf attamitti beekuu dandeenya isa jedhu pooyintii dhufuunan isinitti himaa. Garuu fuula Waaqayyootti giraawundii isin irra dhaabattan kana fakkaata. Meera deebi'ii daagim. Giraawundii isaanii hubatanii. This is your spiritual ground. Kanarra nu dhaabee Yesus maal jedhaa? Akka warra gaddaniitti hin ilaalamna garuu nu yeroo hundumaa hin gammanna. Ameen. Akka warra deeganiitti hin lakkaa'amna garuu namoota baay'ee hin sooromsina. Ameen. Akka warra hoomaa hin qabneetti hin ilaalamna garuu waan hundumaa qabna. Ameen ameen. Kanaaf giraawundiin keenya karaa Yesus Kristos iddoon nu irra dhaabannu isa kanadha. Akka namoota homaa hin qabneetti miti hin ilaalamna akkasitti nama biratti qabna garuu ummatan keenya. Haleluuyaa. Deegota fakkaanna garuu warra kaanuu maal goone? In sooromsineedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Maa inni sooromni akkaawuntiin keenya furdatee miliyooniin lakkaa'u miti. Isa qabaatanii an jireenya hin qabne surraan ayyaana Waaqayyoo irra hin jirre irriba hin qabne baay'eedha. Yesus Kiristoosiin sooressoota nu godhe Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafa onaa keessatti Yesus konfiraansii guyyaa 3 halkan 3 geggeessee fiiganii dhufaniiti gooftaadhaan eennaan lafa onaadhaa nu harkatti dhumu geggeessisa bakkaanaafanii hambitatanii dhaqanii jedhaniin maa jedhe Yesus? In geggeessu isin waan nyaatanii kennaafi jedha. Nama qalbiin butame fakkaata. Qalbiin hin butamne waan godhu beeka inni. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Geggeessee nan lakki isin kennaafi jedhe. Nan kennaaf jedhe miti. Isin bira jira jedhe. Nu bira jira. Xinnoo nuyi qabnutu gabaa 60 nyaachisa Yesus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jira isin bira jedhe. Wangeelaa Maarqos 7:35 irratti. Kanaaf rakkinni ergamoota rakkina keenya nus kanumadha. Solushiniidha jennee kan nu ilaannu namaaf isuma kanadha. Geggeessi dafi geggeessee duneera dafi geggeessu kennaafi isin qabdu jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf macaafni qulqulluun mootaniittu sooressoota hundumaa qabdu jedhee akkasitti nu waama. Kana argaa jirra. We are going to the point now. Do we see this? Argaa jirtu jireenya keessan keessatti hin arginaa kana. Phaawulos akkas jedha. Afaanneen carraas na buuseedhe. Timootewosiin jedha. Se Timootewosiin barreessu. Afaanneen carraas na buuseedhe. Namoonni baay'een na diigani jedhe. Ani inni garuu naa wajjin jira. Hundumaa qabaa naa baay'atas jedhe. Haleluuyaa. Meeqan qabaa? Hundumaan qaba. Naa baay'atas jedhe Timootewosiin. Hundumaa qabna nuu baay'atas. Isa hundumaa qabu
paakeejii sana nu keessa kaa'e Waaqayyo. Qolaasaayis boqonnaa 2:2 paakeejiin ulfinaa, paakeejiin jireenyaa, paakeejiin faayinaansii, paakeejiin nagaa, paakeejiin jireenya dhufuuf har'atti jiraannu Yesus Kristos keessa kaa'e nuu kenne Waaqayyo. So we have all when we have Jesus. When you have Jesus, you have all. When you miss Jesus, the only God, you miss everything. Yeroo isa qabaattu guutummaatti hundumaa qabdaa, yeroo isa miis gootu garuu hundumaa miis gootu. Nan argadda seetaa harcaasaa fidda. Nan argadde seetaa harcaasaa fidda. Beeka ettaa wallaalaadha, gowwaadha, omaa kan hin beekne. Oofan danda'a mataa bo'uurraa kan hin hafnedha. Yesus Kristos jedhe Qolaasaayis 2:2 irratti hundumaa isaa wajjin nuu kenneedha. Waan meeqa? Hundumaa isaa wajjin nuu kenneedha. So paakeejii sana nuu kenne Waaqayyo. Qunxuree nagaa nuu kenne, qunxuree obsa nuu kenne, qunxuree jaalala nuu kenne, qunxuroo kana nuu kenne miti. Hundumaa Yesus Kristos wajjin nuu kenneera Waaqayyo. Ameen, ameen, ameen. Warra kaan kun ililleedhaan gab hin jechisiisu. Atilaantaa ta'e malee. Kana sinii kenne Waaqayyo isin jedhu ameen jedhaa fudhadhaa. Waaqayyotu sinii kenne hin jedhaa hiraam. Abdii miti isinii kenne. Maqaan isaa ulfaatu barabaraan. Naa kenne Yesus. Kun amantiidha. This is faith. Sagalee fayyinaatiin lallabamu sinitti. Garuu how to attamitti jireenya keenya keessatti agarra kana. How to practice it. Hundumaanuu kenneera nagaa qabnaa qabeenyaa qabnaa hundumaa qabdu jedhe. How to practice it. Let me go to the point. How to practice this. Attamitti practice goona jireenya keenya keessatti. Number 1. Dhugaa dubbii sanutti odeeffamu kanaatiin guutamuutu nurra jira. Maalan jedhe? Qabdu paakeejiidha Yesuus wajjin isinii kenname kanaan hundumaa qabna sooressota goona kana goona kanatu nutti dubbata dubbii jiraataatu. Kanaaf how to practice it. Number 1, we have to have the knowledge. Knowledge sana qabaachuu turra jira. Dhugaa sana qabaachuu turra jira. Hosee boqonnaa 4 jaarraa sabni koo beekumsa dhabuurraa kan ka'e badeera. Beekuma dhabuun nama balleessa. Beekuma kam? Beekuma dubbii Waaqayyoo. Ergaan Waaqayyoo yaanni Waaqayyoo siif qabu as keessa jira. Jaalalli Waaqayyoo siif qabu as keessa jira. Ulfinni Waaqayyoo barabaraan si qopheesse as keessa jira. Eegumsi Waaqayyoo guyyaa guyyaatti si godhu as keessa jira. Hallelujah. Nagaan Waaqayyoo promisii si gale as keessa jira. Guddinni Waaqayyoo jireenya kee irratti fiduuf jedhu as keessa jira. This is a promise. This is everlasting word. Jireenya barabara, ulfina barabara, guddinni barabara kan keessa maddu sagalee jiraataan kana dhagaa. Kana keessa jira dhugaa kanaan guutamuudha. Ni jalqaba. Dhugaan kanaa si keessa jiru taanaan waan si keessa jiru how to dream it, how to see it. Dhugaa kanaan guutamu. Sabni koo beekumsa dhabuurraa kan ka'e badeera jedha. Kabbaa gammachiis kan qabdan isa laalaa. Isa kan dhabda warra maariffaa dandeessan immoo maariffarraa laalaa. Hizbee እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል jedha. Badeera. Dhugaan isa kam? Dhugaan isa kam? Dhugaa dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraata. Ameen, ameen. Isatu
jireenya koof jireenya kee walaba baasa. Wangeela Maatiyoo 22:29 maal jedha? Sadiqoota bira ga'ee gadde Yesus maal jedheen jaraan? Maayidha daagim Maatiyoo 22:29. Yesus garuu deebisee caafata qulqullaa humna Waaqayyoos waan hin beekiniif irraa kaattan. Bakka dhageessanii maayid caafata qulqullaa taaneo dubbii Waaqayyoo humna Waaqayyoos hin beektan gatii taataniif irraa kaattanii jedhe. Irraa kaattu jedhe Sadiqootaan jedhe Fariisota miti. Fariisonni dubbii Waaqayyoo beessa godhanii beeku. Billiitii isaa. Fariisonni warra seeraati. They know in and out. Warri Sadiqootaa garuu dubbiin dhugaa. Wallaaluun maal nama godhachuu dhagaa? Jaran irraa nama kaachisa. Salphaatti gowwoomfama namni hin beekne. Salphaatti fuudhee qileen isin buusa. Namicha tokkotu hoolaa gurgurachuudhaaf adallabechuu machu Oromiffaan gabbisee thank you gabbisee kunuunseeti fudhatee ka'ee gabaatti. Hattuu colleen biyyatti beekamootu jiru nam ja'a. Hattuu colleen kun maal godhu? Lama ta'anii waliran. Inni tokko warri lama distaansii addootti dhufanii itti dhufan namichatti tadeema. Attam nagaadhaa maal eessana tasaree goototteedhan? Eessana tasaree anaa jedhanii? Ijji keessan jedheeti waan jedheeti maal sareen goototaa hoolaan goototaa jira ho'edhe. Warri lama ammoo distaansii murtaa'ee booddee achi bagaatanii taa'anii eegaa jiru achasitti dhufan. Fayyaadha namichoo eessana tasaree kana jedhan. Inni fatee inni arrabse jaras. Warri lama ammoo fagaatanii achasitti dhufan. Maal namichoo maaliin saree gootottee deemtanan? Namichi irraa siqee itti siqee olaa laalee funyoo isaarraa hiikkatee sokke. Waan furdisee guddisee kunuunsee gabaatti geeffataa jiru maal godhe? Harkaa gatan. Dhugaan dubbii Waaqayyoo jireenya kee keessa founded hin taane taanaan hundeen godhanne taanaan if you are surface shaaloodhuma taanaan irruma keessa jirra taanaan it is easy to be drowned. Wantan taanetu liqimsa. Wantan taanetu nu fuudhee nu galagalcha. Dubbii dhugaa kanan beettani kanaaf maal gootanittu jedhe? Irraa kaattanittu jedhe. Dubbiin dhugaan kun jireenya kee keessan jiru taanaan irraa kaachuudhaaf it is so simple and easy. Kanaaf inni jalqabaa maayin? Dubbii dhugaa kanaan guutamu jedhame. Guutamu. How to practice it inni sidin jedhe sila. Mootanittu hundumaa qabna. Kana nagaanan keenya kaanuun sooromsina. Akkasitti nu beekama caafni qulqulluun foundationiin keenya achirra jiraan jedhe. So how to practice it? Number 1. Attamitti practice goona? Dubbii dhugaa sanaan guutamu. That's number 1. Yeroo baay'ee waan nu caafame gatii dhugaan isaa nu jalaa dhokatee jiru akka nurratti caafametti akkatti ilaalla. Number 2. Lammaffaatti deemne. Ni lammaffaan dhugaa isa barre sana dhugaa isa sirraa dubbifanne kana we have to start living the truth. Maalan jedhem? Sira dhugicha beekuudhaan jedhe ammoo dhugicha jiraachuu. Dhugicha beekuun hin ga'u. Dhugicha jiraachuudha malee.
dhugicha yommuu jiraachuutti kaatu implementeeshinii jireenya kee keessatti implemented ta'aa deema gaa. Dhugaan sun isan silaa attamitti beenna sinin jedhe jireenya sii ta'utti kaa. Ergaa Yaaqoob 1:22 maayidha amma 25tti. Nu yaa dhageenyume. Ergaa Yaaqoob 1:22 amma 25tti. Kaatan fixe poointii tokkitti tafa. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan hin ta'ina. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofiisaa arguuti. Ofiisaa ilaalee erga adeemee booddee achumaan bifni isaa akkam akka ture in irraanfata. Namni seera birmadummaa isa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine. Isa dhaga'ee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gocha isaatti gammaduuf jira. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Jalqaba siya jalqabu maal jedhe jalqaba? Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee taaneo. Warra dhaga'uun of gowwoomsan hin ta'ina. Warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan hin ta'ina. Gootuu dubbichaa ta'a. Practice it. Kiristaanni ganama yeroo siree irraa ka'u maal godha? Beektanii? Wal barsiifne dhee. Maal godha siree irraa ka'u? Kana baqaq godheetti sarratti lafa dhaa sabooddeeoo. Achitti lafa dhaagaa. An gidduu kana mana nganan jire torban kana mana jira qophaa koo. Kottuun jilbeenfannaa, kottuun kadhannaa, kottuun dubbifannaan hin jiru gidduu anaanumatti godha malee. Inviteeshiniin hin jiru. Obboloota ko leave it. Jiraaddu sana geesse jiraaddu. Yeroo jiraattu wanta ta'utu jira. Yeroo jiraachuu jalqabdu wanta ta'utu jira. Nooleejii sanaan guutami. Nooleejii ittiin guutamte sanaan immoo ba'uu, galuu, haasa'uu, gochuu, raawwachuu jalqabi. Namni waan barbaade isinitti himu dhaggeeffachuun dhowwinaa gurra keessan. Namni waan barbaadetti isin abaabbalu dhaggeeffadhaa. Dhugaatti persuaded taatan yookiin immoo convinced taatan jireenya keessan keessaa garuu wanti raasu hin dhalatin. Ameen. Ameen ameen. Iyyaasuu 1:8 irratti maayidha. Yeroo dhugaa sana beektu, yeroo dhugaa sana bartu wanta ta'utu jira. Maaltu taa'edha daagim? Iyyaasuu 1:8. Macaafni seeraa kuni afaan kee keessaa hin dhabamin. Halkaniif guyyaas waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akkasiif qajeelutti tokko hidhigaa. Ganamas galgalas yaadi afaan kee irraa hin dhabin dubbiin kun jedhe. Achi qaxxalee maayidhagaa. Karaan kee akkasiif qajeelutti tokko. Karaan kee akka inni si qajeelutti lama. Wanti ati gootus akka wal siif qixxaatutti. Wanta ati gootus akka inni wal sii qixxaatutti jedha. Akka inni wal isinii qixxaatu barbaadduuni? As keessa jira gaa dubbicha. Akka difiixaan ba'uu barbaadamini? As keessa jira gaa. Isa addana keessee asiin jooraa waraa ol ta'oo ta'e bara kee akkasumaan fixxa jechuudha. Akkasumaan bara ofii fixu. Akkasumaan bara ofii taphachuu. Karaan kee sii qajeelchaa wanta gootu hundinuu wal sii qixxaata'edha. Walluu qixxeessa. Haleluuyaa. Ameen ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ani yeroo waa'ee keessan duwwaa dubbattan exaampiiliin xuruun ta'u namatti hin tolu. But I have seen him. Amma tokko argeera jireenya koo keessatti. Yeroo inni gaa'ela namatti dhaabu argeera. Yeroo inni uffata namatti uwwisu argeera. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha yeroo nama nyaachisu argeera Waaqayyoon. I have seen it. Argeeran. Yeroo inni haadha manaa fuudhuuf jedhee jaarsoliin jaarsummaa natti baasan nama boqonnaa fudheedhaa mucaa gurbaa'uun maal ta'eedhan.
bultii ja'aaf waan inuman fiiga olii gadi nan lallabaa namni du'ee fi unaraalii irratti nan daddabaa namni fuudhaa dhufe fuudhaa irratti nan lallabaa mandara mooddoo 86 garuu 7 booddee 86 7 booddee 106 prayer group mandara keessa guutummaa Naqamteetti addoo 106 prayer group dhaamne achitti kana hundumaa rafinna abbaani Gammachis kun pirezidantii turanii obbo Dastaa Buubaa nama natti erganii maali boqonnaan fudhattu omaa tokko nama hin qabne baankii isaa keessa nama 25 hin qabne qillixxi kan jedheen biiffee meeqa daddaree Kiristoos makiinaa 48 gaafa sana aan makiinaa tokko iyyuu hin qabu makiinaa tokko iyyuu nama naaf hidhu hin qabuan 48 saban tajaajilu sanatti isaan xeena xibbaqaa achi jira inni hospitaalaa achi jira inni ganzab ministeerii achi jira inni timirti ministeerii achi jira inni mangisti irshaan achi jira inni irshaa sabiliin achi jira warran tajaajilu kun hundinuu marxifatanii Iyesus Kristos ilmi Waaqayyoo abboome nu tajaajilutti ka'anika maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu where it comes from penii tokko liqeeffane namarraa si hangaa'ela jalqabuuf jedhu jalqabinaan jedhe Waaqayyo 25 garuu hin qaban akkaawuntii iyyuu hin bananneen dhugaa Waaqayyoon isinitti hima akka inni ergaa isinii ta'uufan akka inni faawundi isin godhu jireenya keessan hundeessuufan isinitti hima bokkaatu roobaa nan kadha fuula Waaqayyootti jilbeenfadhee mana kootti kadha roobiidhaa tajaajilaa olee hiiliing ministirii fawus agalgilooti kana tajaajilaa olee mana kootti galeen kadha amma yerootti itti fuutu dha Kiristoos omtuun jiru garuu penii damooza koo isinitti himu leeyyoo dhagatii ta'eef isinitti himu leeyyoo dhagaru 100 200 tani garuu lakkaayina amma tuunan kanaan jiru bokkaan roobaa boleettiin tokko bokkaa keessa fiigaa dhufte mana rukunaan hambaneef jilbeenfadheen jira jilbeenfadhachiin jedheen mucaan ammoo fuudhee iddoo baay'ee dhaqeera Soosaafaa Beegiifaa eessa dhaqeera tajaajila hiiliing ministirii kanaa dibata guddaadhaan dibamtee jirti amma Ingiliziitti akkanaan jedhu Kiristoos jette eenaan isan amma sitti dubbadhe ammuman si raawwadha jedha waa inni sitti dubbate garuu hin beeku jette dhageessanii ammumaan kun achisi hanga dhiba'u jedhe gaa ani iddoo tokko naqaatii jedhee mucaa geggeesse karaan koof karaan isheellee wal duukaadha garuu duukaa deemuudhaaf fedhiin godhanne bara dargaggummaa Yesus Kiristoos wajjin jiraadheen adeemsa garuu qajeeshadheen adeeman ture waan isin lallabda waan isin dubbattan ija namaas durattis ija Waaqayyoo durattis miijana kaasuu tura jira your friends to whom you walk si hanga dhiba'u mana sana namichi tokko natti fiigeeti mucaan si udiniidhaa qabaa mucaan kuni nama sawaa'ee sanatti dubbatte sanaaf naa kennettee birii 300 natti laattee natti ergitee kun damma sa gaafa jalqabaa bite gaafan dubbicha dhaga'e harruma dhaga'e waa'ee fuudhaa harruma dhufe birriin ameen ameen harruma dhaga'e harruma dhufe kanaaf namoonni waa'ee guddummaa Waaqayyoo gama sanatti miti as dhufeeti jireenya kee keessatti si dhugoomsa maalummaa isaa hin dhufa Yesuus kanaaf jiraadhoti isaaf dubbii dhugaa jiraatetti madditeet godhaa jiraadhu akkatti qaakee cuqqaalu beeka Yesuus haleluuyaa
Aati koo dadhabduudha nam tokko lammii koo keessaa fira koo keessaa abidda naan bobeessine buddeena naa tolchuuf barmeela meeqa birzii naquudhaaf warran tajaajilu muddii hidhatanii haadholiin obboloon nafuusise Yesus. Ameen. Waggaa 30 finneerram Oktoobar kanaa Oktoobar 15 waggaa 30 kun nammaa haasa'u kun maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame ta'u. Maal jedhaa yeroo ati kanaan guutamtu dubbii dhugaa kanaan karaan maal sii godha karaa kee sii qajeelchaa waan gootu hundumaa moo'ee wal sii qixxeessadha. Kanaaf si ani isinitti odeessu anaaf jireenya kootiin argeera isiniin jechuu kooti. Qaama koo kanaanis argeeran guddummaa isaa jireenya koo kanaan jechuu kooti. Lafa horiitti yeroo horii ta'u lafa uffataatti yeroo uffata ta'u utuun keessa lixee uffata gaafa sargii attamitti dhufee uffanni gaafa malsii eessaa dhufe tunaan jettanii maal ta'e namichi hin jettu malee tokkoon isinitti odeessa lafanni qaasaa hundumaa toora isaa eegee attamitti akkanitti dhufe Kiristoos maqaan isaa ulfaatu hin fakkaatu garuu akkaataa sana. Sadaffaaf isa dhumaa isa jalqabaa maaliin jedhe egaa isin hundumaa qabdu nagaa qabdu sakaanuu sooressoota goona sakanayyuu jedhe kun dubbii dhugaa irratti founded taanedha. How to practice it. Number 1 dubbii dhugaa sanaan guutamuu. Number 2 dhugaa sana jiraachuu. Number 3 dhugaa sana dhugaa ba'u isan nageenya dhageessisu. Ergaa Yohaannisa duraa tokko sadiitti dubbisime daagim kanuma sadanii lallabni koo har'a waan waaqayyotti nu waamu waan wangeellitti nu waamu noo jireenya keenya keessatti nagarru attamitti agarra faawundeeshiniin keenya yoo kana jette faawundeeshinii waaqa warra nu dhaabee yoo kana jette dubbiin dhugaan mootaniittu argattaniittu kana gootaniittu beettaniittu nuun jedha noosa kan argaan jirru nooleejii sanaan guutamu nooleejii sana jiraachuu nooleejii sana dhugaa ba'u. Mee dubbisime waa'ee isa jalqabee ture sagalee jireenyaa sana isiniif hin caafna. Nuyi isa dhageenyerra ija keenyaan isa argineerra ilaallee harka keenyaan isa qaqqabanneerra jireenyichi mul'ifameera. Nuyi isa argineerra isaafis dhugaa hin baana. Dhageessaniitu harkaan qabanneerra argineerra isaafis dhugaa baana. Isa kana jedhame sanni jedhu dhugaa baana. Isa dhageenye dhugaa baana. Isa argine namatti himna. Duunillee yoo dhufe maal jenna afaan keenyan cufnu dhugaa baana jedha faarfannaan tokko dur bara dargiin ol deebisee gad deebisee nama garafu sana hidhaatti nu naqee waa'ee amantiitiif. Isa dhageenye dhugaa baana. Isa argine namatti himna. Duunillee yoo dhufe maal jenna afaan keenyan cufnu dhugaa baana. Dhugaa baana. Isa argine sana jedhe isa dhaannamne sana jedhe isa qaqqabanne sana jedhe isin immoo nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif dhugaa isinii baana jedha. Inni kaan immoo isa ittiin tuqamteen akka inni tuqamuuf inni siin impaakti godhe isas impaakti akka inni godhuuf isa immoo dabarsinee dubbannaa jedha. Haleluuyaa. Nu biratti awwaalamee nafiin bara baraan dhugaan ugalee kana fuunee warra deemnu nu haa taasisu. Warra daangaa ceesisu nu haa taasisu Waaqayyo. Yesus Kristos dhugaadha. Jireenya Yesus. Obboloota ko amman beenna ammumatti sidne beenna ammumatti sidde guddaadha bini Waaqayyo miti jaran inni kun sagaleedha guddaadhaan guddummaa sana garuu ammu
ammumatti sitte practice goota. Ittiin sinne taanaan ammuma sii gale. Ammoo danda'e amma harkisaa fuudha amma irra tanamna kaayisiitti qaban ammoo danda'e. Ni kaan saatataat godhee gundoodhumarra waan jiru takkaadhaan kaasa. Inni kaan immoo buccuk godhe. Ammumatti sitte. Ammumatti sitte. Tulluu fagootti ilaaltu xinnoo tokkodha. The more you get closer to it. Ammumatti sitte ammumatti sittu ol ilaaluutti kaata. Saayizii tulluu dabalee jaran itti sittan itti sinne. Ammumatti sitte practice goota. Hojii ergamoota 4:18 maa jedhani? Hin garafanii lamuu lammataa maqaanaan hin dubbatinaa. Maa jedhee Phexros dhaabate utuu gad hin bahin warra daanyotaa duratti maal jedhe warra garafan duratti? Isa dhageenye hin dubbanna malee akka caali hin jenne si biratti kan beekame haa ta'u mootiitti hin jedhe. Ameen ameen. Wulii kanaan hin gallu manatti jedhe. Wulii kanaan galla miti jedhe. Isa dhageenye dhugaa baanan hoo jedhe. Haleluuyaa. Isa dhagaan dhugaa ba'aa xumuran. Kana dhugaa ba'uudhaaf gaa ati kan raftu dammaqi Kiristoos ibsaa warra du'an keessaa ka'edha. Dhugaanuu galee kana dhugaa ba'uudhaafi ka'uun nurra jira. Achi teessee miti. Addoo sana addoo previous positionii keerraa miti. Ka'ichi gara gooftaatti dhiyaadhu. Gara gooftaatti siqi. Zargaajjiin wadassu. Tsallii bageetaafiti. Kadhadhu gooftaa duratti. Humnaaf jabinaan si quunnama Yesuus. Ala sanagaa ati kan raftu dammaqi inni si ibsaan si ifa gaalasan ibsaasaa dhugaa baata. Phexros faa tulluu dabra Taboor irratti yeroo inni balaqqeessa'e biyya lafaa irratti wayyaa miicuun akkas kan hin addeessine ta'ee yeroo inni balaqqeessa'e birr jedhanii ulfina isaa arganidha. Yeroo dhugaa baatu ulfina isaa si agarsiisa Waaqayyo. Fuula isaa duratti dammattee jechuudha. Seexanni dhufee kosii nutti facaasu gadi. Wangeela Maatewos 13:25 irratti maaliin kirdaadni huneessaa ba'e Yesuus tuusaan rafanitti facaasee. Sitti facaasu kosii isaa dhufe dammattee waan dhugaa baatu sarraa fudhataa. Waan himtu sarraa fudhataa. Fuula Waaqayyoo Waaqa jiraataatti bara kee akkasitti raawwatta. Gooftaan maccaa dhugaa kanaan nu haa jiraachisu. Walitti qabnee booddee kadhannaa.